oduuwwan kubbaa miilaa maddeen Awurooppaa irraa qabanneettan darba. Tapha madaallii ga'umsaa kilaboota Awurooppaa darbii London keessummeesseen Tottenham Arsenaal injifate. Barcelona fi AC Milaanis morkattoota isaanii mo'ataniiru. Dabalata oduu kanaaf Shifarraa'u Jaamboo. Ferocious support in this part of the world. The game itself is a sellout at the new Kai Tak Stadium, roughly 50,000 in attendance. Tapha Victor Gyökeres jalqabarraa Arsenaaliif taphatee fi Arsenaal ammoo ga'umsa gadi aanaa irratti mul'iseen darbiin kaaba London injifannoo Tottenhamiin xumurameen karaa Hong Kongi malee Tottenham waliin kan taphate Arsenaal goolii 1-0 mo'ameen tapha Arsenaal carraa goolii uumuuf itti rakkate jedhamee fi sarara ittisaa Tottenham bira darbuuf rakkate daqiiqaa 45 irratti Tottenham goolii Pape Matasar dogongora goolii eegaa Arsenaal Daverriyaa fayyadamee fageenya irraa galchee injifate. Foul and the effort from halfway goes all the way in. That is extraordinary. Pape Matasar with a moment of invention to light up this game in Hong Kong. Taphattoota ganna kana mallatteessifate keessaa Christian Norgard qofa jalqabarraa kan taphachiise Mikel Arteetan taphattootuma kana dura hiriirseen daqiiqaa 77 irratti Victor Gyökeres jijjiiramee dirree seenus yeroo lama caalaa kubbaa tuquu hin dandeenye. Gama Tottenhamiin ganna kana West Ham irraa kan mallatteessifatan Muhammad Quddus sochii taphaa fooyyee mul'iseera. Odoo Bartis gama Tottenhamiin abdii itti horeera. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetan taphoota madaallii ganna kanaan tooftaa taphaa isaanii jijjiiruuf akka hojjetan mul'isaniiru. Baay'inaan kubbaan gara fuulduraa dafee akka adeemu barbaaduun kanaaf tooftaa taphaa bara darbeerraa adda ta'e fayyadamuuf yaalaniiru. Ta'us taphoota madaallii ga'umsa sadeen darban keessaa kan kaleessa Tottenham waliin taphatan waan baay'ee kan akeekee jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Arsenaal tapha AC Milan mo'ateen carraa 23 yoo yaalu Newcastle irratti kubbaa 15 kaleessa ammoo kubbaa 16 yaaleera. Kuni ammoo kubbaan saffisaan gara fuulduraa akka deddeebitu agarsiisa. Bara darbe kubbaadhaa birraa goolii hedduu kan galche Arsenaal gara xumuraarraa kubbaadhaa birraa hammi goolii galchuu gadi bu'ee ture. Kanaaf kaleessa akkaataa kubbaadhaa birraa goolii itti galchan jijjiiruuf yaalaniiru. Yoo xiqqaate taphattoonni 5 sarara peenaaliitiitiin alaa yardii 18 irra tarree galanii dhaabbatu. Kun karoora Mikel Arteetan bara dorgommii dhufuuf qopheeffate yaalaa jirudha. Mikel Arteetan taphichaan booda wanti argaan jiru baay'ee gaariidha. Karoora keenya kan milkeessu jedheen amanaa jedheen. Garuu waan baay'ee sirreessuu qabnu akka jirus argeera jedheen. Dhimma Victor Gyökeres gaafatame amma yeroo gabaabaa kanatti wanti irraa arge gaariidha. Kana booda waan baay'ee garichatti dabalu hundi isaanii taphattoonni ganna kana mallatteessifan sochii fooyyee mul'isu jedheen abdadhaa jedheen. Taphoota madaallii ga'umsa birootiin Aston Villaan goolii 2-1 kilaba Ameerikaadhaa St. Louis City injifate. Oli Watkins fi Morgan Rogers goolii Aston Villa galchan. Shaampiyooniin Spain Barcelonaan kilaba Kooriyaa Kibbaa Seoul waliin taphate goolii 7-3 mo'ate. Dheengadda kilaba Jaapaan Vissel Kobe goolii 3-1 kan mo'ate Barcelonaan taphoota lamaan goolii 10 galche. Tapha kaleessaa kanaan Lamine Yamal fi Ferran Torres goolii 2-2 yoo galchan Robert Lewandowski Gavi fi Christensen goolii 1-1 galchan. Yang Hukchu Al Arabaa fi Yang goolii suuliif galchaniiru. AC Milan ammoo goolii baay'ee 9-0dhaan Perza Glory injifate. Torbee darbe Liverpool kan mo'ate AC Milan kan kaleessaa waliin goolii 13 taphoota lamaan galcheen. Rafael Leo fi Noha Okafor goolii 2-2 yoo galchan. Filippo Terasciano, Cristani Komoto, Samuel Chukwueze, Samuel Reki fi Yunus Musa goolii 1-1 galchan. Kaleessuma Rooman 3-0dhaan kaanas Genoaan 3-2 Villarreal injifatan. Alex Jimenez che offre un cioccolatino. Victor Osimhen gati Ricardi Ligi Turkii ta'een Galatasaray mallatteesse. Tapha Ameerikaa Aubameyang Marseilleef mallatteesseera. Akkaataa nutti qindeessine. Shaampiyooniin Turkii Eesiyaa 25 Galatasaray gati Ricardi Ligichaa ta'een Victor Osimhen Naapoli irraa dhaabbiin mallatteessifate. Victor Osimhen bara 2022 Naapoli waggoota 31 booda waancaa skeeditu akka fudhatu taasisuun Diego Armando Maradonaan booda seenaa kilabichaa taphataa haaromse. Ganna darbe garuu qe'ee seenaa itti hojjetee fi maqaan isaa ol ka'ee faarfame kana gadhiisuun kilaba Turkii Galatasaray ergisaan mallatteesse.
dorgommiilee hundaan taphoota 41 kilabichaaf taphateen gooliiwwan 37 galchuun taphataa cimaa siraa fuulduraa ta'uu kan mirkaneesse Osimhen ofiisaaf badhaasaa kophee warqee liigichaa injifachuun Galaataa Saraayis waancaa liigichaa fi waancaa Tarkii akka fudhatuuf gargaare. waliigaltee waggaa furiin Victor Osimhen Naapoolirraa kan mallatteessifatee Galaataa Saraay gatii riikaardii Tarkii ta'e yuuroo miliyoona 75 kaffaluuf waliigale. Liigii Tarkiin bara darbee Yusuf El Nasriin yuuroo miliyoona 20 Siviyaarraa Fenerbahcheef yoo mallatteessu riikaardii ta'uun galmaa'us amma lammii Naajeeriyaa ganna 26 Victor Osimhen dhuunfatame. Kilabichis waggaatti mindaa yuuroo miliyoona 15 Osimheniif kaffaluuf yoo waliigalu amanamummasaaf yuuroo miliyoona 1 mirga suurarraa yuuroo miliyoona 5 argatu dabalatee waggaatti yuuroo miliyoona 21 kaffalamaaf. Deeggartoonni Galaataa Saraay hedduun daandiiwwan Istaanbul irratti bahuun Osimhen yoo simatan innis kabajaa fi jaalala isaaniif qabu ibse. Oduu jijjiirraa biroo liigii Tarkii irraa xumurameen gareen Jose Mourinho Fenerbahcheen Neelsan Saameedoo bilisaan Milaan Skriniar Paris Saint-Germain irraa mallatteessifatanii. Taphataan duraanii Barcelona fi Wolves Neelsan Saameedoon waliigaltee waggaa lamaatiin Fenerbahcheef yoo mallatteessu gatii fi turtiin Skriniar garuu yeroof hin ibsamne. Kilaba liigii Saudi Al-Qadaashi waliin waliigalteen gargar kan bahee Ameerikaa Aubameyang gara France deebi'uun kilaba isaa duraanii Olympic Marseilleef waliigaltee waggaa lamaan mallatteesse. Bara 2022 Arsenal eega gallakkiseen booda kilaba shanaffaa kan jijjiire lammiin Gaaboon ganna 36 Aubameyang bara 2023-24 Marseille tureen taphoota 51 taphatee gooliiwwan 30 galchuun 11 mijeessuun yeroo milkii dabarse. Gaafur Arsenal tureen taphoota 128 Premier Leaguein taphateen gooliiwwan 68 galchuun yoo dabarsu kilaba liigii Saudi Al-Qadaashiif taphoota 36 taphachuun gooliiwwan 21 galchee 3 mijeessuun gara France deebi'e. Roberto Di Zerbi leenjaa taphattoota akka Mason Greenwood gara ofii keessaa kan qabu Marseille bara dorgommii dhufuus morkataa cimaa ta'aaf eeggama. Rafu Duarratti Anthony Elanga Newcastleef gurguruun Gibbs White xiyyeeffannoo kilaboota ciccimoo ture waliigaltee isaa kan dheeresse Nottingham Forest Danny Doe Bolognaarraa mallatteessifate. Lammiin Sweden ganna 24 Danny Doen waliigaltee waggaa 5 hanga 2030 City Ground tursiisuun Nottinghamif mallatteesse. Bara 2023 Bolognaatti kan dabalame Nidoen bara darbee dorgommiilee hundaan taphoota 41 taphachuun Bolognaan waggoota dheeran booda waancaa Coppa Italia akka fudhatuufis gargaare. Manchester United Benjamin Sesko RB Leipzig irraa mallatteessifachuu fi Rasmus Højlund qaama waliigaltee jijjiiraa taasisuu mala jedhame. Abubakar Abdullah. And he shovels it forward nicely. There's a slip from Erberg. Shoot, he says. Oh my goodness! What a goal! Manchester United lammii Slovenia Benjamin Sesko RB Leipzig irraa fudhachuudhaaf sochii taasisuu cimsateera. Sarara fuulduraa jidduu irratti taphataa mallatteessifachuudhaaf kan barbaadu Manchester United filannoo isaa taphataa umrii 22 Benjamin Sesko taasifate. Kilabichi Sesko mallatteessifachuuf ifatti gaaffii dhiyeessuuf haal duree xumureetii jira. Newcastle fi Manchester Unitediin barbaadamaa kan jiru Seskoon Newcastle caalaa pirojektii Manchester United filachuu isaatti himame. Newcastle United immoo mallaqa RB Leipzig barbaadu kafaluun Sesko Manchester United irraa butachuudhaaf qophii xumureetii jira. Kilabiin Bundesliga German RB Leipzig Sesko Manchester United kan kenname yoo ta'e lammii Denmark Rasmus Højlund qaama jijjiirraa taasifachuu barbaada jedhame. Rasmus Højlund garuu Manchester United waliin turuu akka barbaadu dubbate. The most important for me is just to keep working hard and stay focused, and then obviously we'll see what happens. I think my plan is very clear, and that is for me to stay. Bara 2023 gara Old Trafford kan jijjiirame Højlund dorgommii hundumaa taphoota 95 goolii 26 Unitediif galche. Bara darbee taphoota 52 Unitediif taphateen goolii 20 kan galche Højlund qophii gannaatiin tapha Manchester United Bournemouth Afrika tokko mo'ateen goolii tokko galcheera. Huduma Manchester United wal qabatuun kilabichi goolii eegaalame Itaalii Donnarumma PSG irraa fudhachuu akka barbaadus miidiyaaleen gabaasaatti jiru. Donnarummaan waliigalteen PSG waliin qabu xumurarra jira. Garuu kilabichi Lille irraa goolii eegaa Lucas Chebler fudhachuuf dhiyaachuu isaatiin Donnarummaan gadhiisuu mala jedhame. Jadon Sanchoon immoo mindaa isaa hir'isuudhaan Borussia Dortmunditti deebi'ee taphachuu barbaada.
Tottenham Hotspur sarara jidduu isaa cimsachuudhaaf lammii Poorchugaal Joao Palhinha Bayern Munich irraa fudhachuu akka fedhus gabaafameera. Taphataan gana 30 Palhinha kanaan dura Premier League Englandiin Fulhamiif taphachaa kan ture ta'u liigicha keessa yeroo turetti kubbaa garee faallaa harkaa gufachiisuun taphattoota hanga kurnaffaa jiran keessaa isa tokko ture. Taphataan umrii 30 Palhinhaan bara darbee paawundii miiliyoona 51 Bayern Munichiif mallatteesse. Tottenham ergisaan fudhachuudhaaf taphaticha waliin waliigaleera jedhame. Bayern Munich waliinis taphaticha dhaabbiin mallatteessifachuun qaama waliigaltichaa taasisuun jijjiirraa isaa xumuruuf dubbataa jira jedhame. Taphatichi bara darbee taphoota 25 Bayern Munichiif taphate keessaa 10 qofaan jalqabarraa seenuudhaan taphate. Chelsea immoo osoo waqtii jijjiirraa ganna kanaa hin xumuramin Alejandro Garnacho fudhachuudhaaf gaafii Manchester Unitediif akka dhiyeessitu himamaatii jira. Everton immoo gaafii taphataa sarara qarqaraa garee biyyaalessa England umrii 21 gadi Tyler Dibbling paawundii miiliyoona 27 bitachuudhaaf gaafii dhiyeesse Southampton jalaa kuffisuun dhagameera. Dibbling bara darbee Southampton Premier League keessaa gadi bu'een taphoota 33 goolii 2 galche. FA marsaa sadaffaan Swansea City irrattis goolii 2 galchuun ni yaadatama. Everton ganna kana garee ofii cimsuudhaaf bal'inaan jijjiirraa irratti hirmaachuuf kilaba rakkachaa jirudha. Leenjisaan Everton David Moyes kilabichi taphattoota bitachuu dhabuun wal qabatee yeroon jalaa deemaa jiraachuus ibsaniitii turani. Calvert-Lewin fi Abdullahi Dukoree dabalatee taphattoonni muuxannoo qaban 5 ganna kana kilaba Merseyside gadhiisan. Oduu keenya xumuraatiin Sweden keessatti akaadaamiin kubbaa miilaa taphattoota ciccimoo addunyaaf gumaachee maaliif akka iddoo amantiitti ilaalama. Victor Yogresh fi Dian Klozoviskiin bu'aa akaadaamii kanaati. Shufarraw Jambo. Iddoon kun Siwiidinitti akka bakka amantiitti ilaalama. Dirree kubbaa miilaa fi mana barumsaa taphattoota ciccimoos jedhama. As yoo dhufte taphataa sarara fuulduraa sarara ittisaa yookaan goolii eegaa ta'uu dandeessa. Mul'anni kee garuu guutuu addunyaati. Magaalaa guddoo Siwiidin Stookholm akaadaamii kubbaa miilaa Brommapojkarna waggoota 83 dura lixa magaalaa Stookholmitti kan hundaa'e kilabni kubbaa miilaa yookaan ammoo akaadaamiin Brommapojkarna akaadaamota ciccimoo yeroo ammaa taphattoota dargaggoota sadarkaa Awurooppaatti baasuun beekaman keessaa kan jalqabaati. Kilabni taphattoota giddugalaan umurii isaanii waggoota 15 keessa jiran kilabootatti gurguru kun eenyu faatu kilaba kana keessaa bahe kan jedhu BBC Sport xiinxala baaseera. Brommapojkarnan taphattoota giddugalaan umurii garagaraan qoode yoo xiqqaate 4,500 caalan qabaa jedhama. Kanneen bakka lamatti qoodamuun yoo xiqqaatan taphattoota 2,500 ta'an gareewwan garagaraa keessatti taphatu. Garee Aati hanga Caa umurii isaanii irratti hundaa'uun waliin taphatu. Akkaatuma ga'umsa mul'isanii garee A yookaan B fi C keessatti carraa taphaas kan argatan ta'a. Akaadaamiin kun taphattoota argachuuf fagoo deemuu hin barbaadu. Naannoo magaalaa Stookholm irraa konkolaataadhaan fageenya daqiiqaa 15 caalaa deemuu hin dandeenye irraa walitti qabata. Akkasiin taphattoota ciccimoo kana addunyaatti baasee taphattoonni akaadaamii kanaa ba'anis addunyaa irratti maqaa guddaa horatan jedhameera. Isaan keessaa torbee darbe Arsenaaliif kan mallatteesse Victor Yogresh, Dian Klozoviskii fi Lucas Bergvall yeroo ammaa kilabuma London Tottenham keessa kan taphatan ragaadha. Taphataan Borussia Dortmund Daniel Stevenson akaadaamii kanaa argame. Victor Gyökeres. Leenjisaa akaadaamii kana Erik Nazortis imala taphattoota akaadaamii Brommapojkarna guddise keessa kan Victor Yogresh addumaa jedha. Taphataan umurii 27 kun kilaba Siwiidin hin beekamne tokko keessa taphachaa ture. Yeroo taphattoonni akaadaamii ba'an inni akaadaamii kanatti dhufuu hima. Ta'us Victor Yogresh akkuma gara keenya dhufeen taphataa kennaa addaa qabu ta'uu mirkaneesse jechuun leenjisaan kun isa leellisa. Goolii galchuu, kubbaa qabatee taphachuu, gama naamusaanis taphataa addaa ture jedha Nazortis. Yeroo ammaa taphataa akaadaamii kanaa bahe garee biyyaalessaa Siwiidin yookaan kilaba cimaa Awurooppaa keessa hin taphanne hin argitusii jedha. Akaadaamii Brommapojkarna keessatti ga'umsa isaa kan mirkaneesse Victor Yogresh bara 2018 akaadaamicha gadi lakkisee Biraayitaniif mallatteessuus ga'umsa isarraa eegamu mul'isuu hin dandeenye. Sana booda Coventry Cityidhaaf dabarfame. Bara 2023 Sporting Lisboniif kan mallatteesse Yogresh
amma taphataa cimaa addunyaa keessaa tokko ta'ee kilaba cimaa Awurooppaa Arsenaalitti makameera. Kun baay'ee nu boonsa jedha Naazortis. Yookareesh taphataa xiinsammuu cimaa qabu kan jedhu Noozartis cimina har'aatiif ka'umsi akkaadaamii biroo maappoo kaarnatii jedha. Bara 2022 Tootinamiif kan mallatteesse Diyaan Kulusevskiin hanga umuriin isaa 15 ta'utti akkaadaamii biroo maappoo kaarnaa keessa ture. Sana booda Atalantaa, Juventusii fi amma Tootinam keessatti taphataa murteessaadha. Achuma Tootinam keessa kan taphatu Lukaas Bergveel bara darbe umurii isaa 17tti Tootinamiif kan mallatteesse bu'aa akkaadaamii kanaati. Daayirikteera ispoortii akkaadaamii biroo maappoo kaarnaa kan ta'e Filiippi Baargulaan kilaboota kubbaa miilaa baay'ee keessa hojjedhe kan akka akkaadaamii biroo maappoo kaarnaadhaa taphattoota dargaggoota kennaa qaban addunyaaf gumaache hin argine jechuun dhaadheessa. Leenjisaan sadarkaa umuriiwwan garagaraan osoo umuriidhaan wal hin qoonne waliin hojjetu kan umrii 15, 17 yookaan 19 gadi jechuun hin jiru jedha. Hundinuu beekumsa qabanii wal utubu kanatu akkaadaamichaa milkeesse jechuu dubbata. Biroo maappoo kaarnaan bakka amantiiti. Yoo itti amantee namusa yoo qabaatte akkasi gargaaruu fi boru taphataa cimaa addunyaa ta'uu kan amantu yoo ta'e ni milkoofta waan ta'eef jedha Naazortis. Stookholm keessa naannoo akkaadaamii biroo maappoo kaarnaadhaa yoo darbitu bakki hundi dirree kubbaa miilaatiin konkolaachisaa yookaan daandii yoo deemtu daa'imman kubbaa uffatarraa hodhanii lafarra gangalchan argita. Bakki hundi Stookholm keessatti biroo maappoo kaarnaadhaa. Naazortis waggootaaf akkaadaamicha leenjise akkasiin ragaa ba'a. Akkaadaamii biroo maappoo kaarnaa hanga Landan kan imale Viktor Yookarees dhaadannoo warra Siwiidin kana ni milkeessaa kan jedhu ni eegama.